Dhiifama daqiiqaa muraasan qaba. Amma maal seetan kuulloo tokko asirraa yeroo ishee baasuudha jedhuun waan tuqee xiqqoo rakkina qabdi waan silkiin kuni. Walumaa galatti maalan jechuun barbaade akkuma sila jechaa ture abbaan gadaa kun gaafa biyyi nama ajjeesu gaafa biyyi Oromiyaa balleessu gaafa biyyi hoogganaa Oromoo dhaaba Oromoo balleessu mana dhaatti guuru ajjeesee darbatu gaafa san abbaan gadaa kun eessa jirti? Abbaan gadaa kolkollee gandarra abbaa garaa walitti waaman kana yeroo Oromoo ajjeechisuudhaan malee Oromoo isisuudhaan malee abbaa gadummaa isaanii kun gaafa biyyi Oromoo ajjeesu eessa jiru jarreen kun? Kanaaf amma maaliin madanzajaa qabatanii dhufaa jiru? Oromoon keenya waan tubachuu qabdan abbaa gadaa araara yoo ta'e Jawaar fa'aa faana dhaqanii araaraman. Jawaar fa'aa mana dhaatii baasanii hooggantoota baa'oonda mana dhaattiidhaan sana baasanii gaafa sana araaraman araarra chirraa ka'a. Amma gaafa namsiin qabduuti gaafa kolkolleen ganda keessa jirtu biltsiginnaan hojii ishee argattu amma bannee irraa jetteeti amma biltsiginnaan finfinnee malee hin jirtu. Oromiyaa kutaa Oromoo hunda keessa balleessaa jiru. Irraa hiikaa jiru ishii didde lubbuu ishii balleessaa jiru. Dhiifama gaa. Qufaan jaarsaa kun rakkisaadha waan ta'eef. Utaalloon jaarsummaa keessa utaalloon na qabbee na diddee dhiisa. Jaarsarraa utaalloon hin fagaattu. Dhiifama. Kanaafi amma madanzajaa qabattee isa deemaa jirtu piidoon. Lamana suufan jette jaartiin kanaan booda kolkollee nutti adeemtu kana. Kolkolleen abbaa gadaa tettee nutti deemtu kana irratti ejjennoo fudhatamuu qaba. Ani gadaan nageenya Oromoo kan buusu malee abbaan gadaa Oromoof kan dhaabatu malee Oromoon gaafa du'u afaan qabatee Oromoon gaafa dhamu afaan qabatee gaafa inni Oromoo hacuucu miidhamu yookaan immoo umni cimaan irratti dhufu gaafa sana isaan baraaruudhaa kan fiddu kuni ana biyyi abadirraa yookaan immoo oppiidiyoo irraa adda baaseen ilaalu kana. Kanaafi walumaa galatti maalisiin jedha abbaa gadaa jedhaniiti kolkollee qabatanii asa deemaa jiru kanarratti ejjennoon akka fudhatamu ammayyuu jarreen kun jaalallu jibbinu abbootii keenya ta'uu danda'u obboleeta keenya ta'uu danda'u. Amma gorsa dabarsaaf yookaan lubbuu ishirratti ejjennoo fudhadhaa. Oma wanti kana caala nama waan jennu hin jiru. Biyya sana keessatti kaleessa jaarsummaan bu'aa buusa yoo ta'e Jawaarii fi Baqqalee Garbaa buusaa ture. Har'a garuu isaan mana dhaatti darbataman. Acaaluutu bu'aa buusaa ture Oromoo walitti fiduudhaaf. Oppiidoo yoomayyuu hin fayyitu bara eeggatti malee. Kaleessa kan hin fayyine oppiidoon har'a deemtee Oromiyaa addaan kukkuttee Oromoo addaan ciruudhaaf deemaa jirti. Oromiyaa fi Oromoo balleessuudhaaf deemaa jirti. Kanammoo wanti teenyee nuuf hin jiru. Kana argineerra. Waan agarree fi waan lama nutti fiddu hin qabdu oppiidoon. Amma wanti godhamuu qabu maalin? Jarreen kana ergaa dabarsuudha. Lubbuu ishee sana ta'uu baannaan sana dabartee yoo dhufte lubbuu ishee irratti ejjennoo fudhachuudha. Biyya sana keessatti biyya wayyaaneen waggaa 27 misaayilii hidhattetti. Biyya nafxanyaa waggaa amma kanaa keessatti meeshaa hidhattee mana keessaa qabdutti. Biyya Sumaalee hidhattee jirtutti. Biyya Affaar hidhattee jirtutti. Oromoo irraa meeshaa hiikaa turan. Oromoon ajjeefamaa ture harka duwwaa. Kanaan booda akkuma kaleessaa harka ol qabnee karaa nageenyaan deemnettanii hin deemina. Amma kanaan booda qawwee qofaan of eeggachuu dandeenya. Oromoo taanee kan jiraachuu biyya sana dandeenyu yoo hidhanne qofa. Yoo qawwee qabaanne qofa. Kanaan hidhannoon dirqama ta'a. Amma bullukkoo walitti uffisuu miti amma. Amma bullukkoo walitti uffisuu miti. Qawwee walitti dhuudha bakka deemnutti. Qawwee hidhannee jiraachuudha. Maaliif? Amma waan asitti himu. Icciitii tokko asitti himamma. Amaara keessatti lolli banamee lola banameen kana wal qabatee illiitiin Amaaraa hundi isaanii meeshaa dhofkatanii keewwachaa jiru. Kana uummata keenya dabarsaa. Meeshaa akkuma wayyaanee nutis bor waan taanu hin beennu illiitiin Amaaraa hundi isaanii meeshaa qabatan mootummaarraa fudhatanii keewwachaa jiru. Boru Amaarri ko adda dureedhaan wayyaanee miti kan inni barbaadu. Lafa Tigiree guyyaa tokko gaafatee hin beeku. Amaarri ko Oromiyaarraa nu kaasuu barbaada. Kanaaf waan nutti adeemu beenna nuti namni nuuf hidhataa jira. Kanaaf akka Oromootti abbaa gadaa kolkollee Oromoo irraa qawwee isisuu fi ajjeechisuudhaan dhuftu kanarratti ejjennoo fudhachuu qabna. Kana bara kanaaf nutti adeemaa jirti.
waan baay'ee nutti adeemaa jira. Chaarjariin na jalaa du'aa jira. Anis sa'aatii xiqqoon qaba. Egaa akka jaarsummaa kana gaawtaalloon kun nan dhiiftu. Kanaaf xiqquma naasaa kanuma waan gabaabduu dabarsuu qaba. Waan jechuun qabnu jabaadhaa kana uummata keenya dabarsa. Bakka jirutti ani kana eessitti mun barbaadu. Gadi fageenyaan ijoolleen keenya maalirra akka jirtu hubannoon qaba. Baay'ee isaanii. Ijoolleen keenya kutattee hidhatteet bakka hundarratti leenjaa jirti. Bakka hundarratti lubbuu ishee aarsaa gochaa jirtu. Lubbuu tokkittii qabdu. Kana yeroon kun yeroo akkuma kaleessaa mooksanii Oromoo kana yeroo hunda Oromoo mooksuudha kan isaan barbaadan. Abiyyi Ahmad ikkoo yeroo hundayyuu Oromoo kun salphaadha. Maaliifi gantuu fattuu nu keessaa ajjeesuu waan hin dandeenyeef. Diinni Oromoo malee hin jiru. Kanaan boodatti nafxanyaan gaafa Oromoon nu nyaatte gaafa Oromoon dabarsitee nu gurgurtee dhufa. Wayyaaneen illee kaleessa nu keessaa nama bitattee nu bitte waggaa 27. Diin of keessaa qulqulleessuun barbaachisaadha. Ani seeraan ala Oromiyaa fi Oromoo dabarsitee kennitu yoo taate haadha koollee morma qabanii kutaadhaan jibban qabu namma kanaan booda. Kanaan booda duubatti hin jennu. Maaliif seetani? Yoo xiqqaate waggaa 27 keessatti waan nu keessaa bitamtuun nu goote argineera. Gantuu fi hattuu waan nu gochaa jirtu argaa jirra. Kanarra waan baranne yoo ta'e Oromoo yoomiyyuu hin barannu. Kana caala waan nutti mul'atu hin qabu. Kana caala waan mormatti nu kaa'anii akka fardaa nuun adeeman malee kana caala waan arguuf deemuu jirru hin jiru. Akkuma nama, akkuma Tigree, akkuma Amaaraa, akkuma Affaar hidhanneetu of eeggachuu qabna kanaan boodatti. Tigreen biyya misaa'ila hidhattetti nuti qawwee caccabdu meechaalla kan qabanne nu godhan maaliif kun ta'a? Qabeenya keenya saamuuf nu yaddaan ciruuf Oromummaa fi Oromoo balleessuudhaaf diqaalaan nu keessa dhalte Abiyyi Ahmad fa'a dabarsitee nu gurgurtuudhaaf. Abiyyi Ahmad ikkoo Oromoo miti. Diqaalaa ati ishii ganda biraatti baattee dhufteen qe'ee namicha isaatti deesse bakka ishee edattee nu balleessite. Gantuu akka ishii dibite otoo nama ta'e ikkoo Lammaa Magarsaatiif nama ta'an. Otoo nama ta'e nama Lammaa Magarsaan kabajne nama Lammaa Magarsaaf hin taane Oromoof hin ta'u namichi kun. Eenyu faana mee nama Oromoo ta'e gantuu fi ashkarii isaa malee nama Oromiyaa fi Oromoon tikseedhu eenyu faana walii galee jira Abiyyi Ahmad. Eebelu jedhaan hawaama. Ishii biyya alaa kanaa galte dhiisa. Ishii warra shifaa biyya kana keessatti shifaa taatee jiraachaa turte hin waamina maqaa ishiiyyuu. Biyyuma kanattuu nama hin turre kaleessa. Otoo nama taatee iyyuu hin galtuu turte. Bu'aan buuftu waan taateef jechuudha. Ishii otoo hin taane mee namoonni Oromoodhaaf hin ta'u jedhan. Namallee gameessa waggaa umurii isaa guutuu Mararaa Guddinaa Profeesar Mararaa Guddinaaf illee kabajan kennine. Eenyuuf kabaja kennan? Nama jireenya isaanii guutuu bosonatti jireenya isaanii dabarsan illee kabajaaf illee amma waan fe'anaa godhan siyaasa fe'an irraa deeman. Umurii isaanii guutuu maqaa Oromootiin bosona keessatti jireenya isaanii dabarsan kabajan kennineef. Har'a dhaaba maqaa Oromoo qabu. Abaa'uudha jedhamu lafarraa balleessuudhaan mana dhaatti guuraa jiru. Beektota Oromoo kan akka Jawar Mahammad nama Oromoo fi ija Oromoo ta'an mana dhaatti darbatan kan akka Baqqalee Garbaa. Kana caala Oromootti maaltu dhufu? Maal eegda Oromoon? Nama Oromoodhaaf sagaleen isaa tokkichi Oromoo hunda sochoosu kan akka Hacaaluu Hundeessaa dhabamsiisan. Abbaan gadaa jirtu kuni du'a warra Hacaaluu ajjeese maaliif hin barbaanne? Warra Jawaaridhee mana dhaatti irra taa'u maaliif hin gaafanne? Warra Oromoo ajjeesee mana dhaatti baasee gadi gatu maaliif hin barbaanne? Warra abbaa gadaa dheengadda nama 16 qabanii iddoo tokkotti akka hoolaa qalanii deeman maaliif hin gaafanne? Warra Karrayyuu. Abbaan gadaa kun Oromoon ajjeesisuudhaaf kolkolleen walitti qabamti. Kanaaf amma kanaan booda abbaan gadaa jirtu hin jirtu nuti. Abbaa gadaa gaafa Oromiyaan bilisoomte abbaan gadaa kan dhaabattu. Kanarraa maal gochuu qabna? Amma ejjennoo fudhatamuu qaba. Eenyumarratti fudhadhaam? Obboleessa keessan irraa ka'a, abbaa keessan irraa ka'a. Kanaan asitti nuti eenyumayyuu firan qabnu. Hundiyyuu aaduu nuuf qarata. Wayyaanees yoo dhufte Oromiyaa bituuf dhufte. Nafxanyaanis halkanii guyyaa kan shimboochuuf har'a karaa isa kan harkaan qabachaa, isa kan qawwee irratti bitachaa kan deebtuuf Oromiyaaf Oromoo saamuuf. Mee saba kamtu Oromiyaa biyya biraa keessa nageenya isaa meerra geesseen Eertiraa yookaan Amaaraa kililii jiraachisa. Sumaalee jiraachisa. Geesseen Gojjam Gondar jiraachisa Oromoodha lafa tokko kenna jettu hin jirtu. Oromiyaa dhufee lafa isaa saamaadhaaf deemtu hundishii. Hundishii jechuudha. Lafa Oromoo fi qabeenya Oromoo saamuudhaaf deemti. Kanammoo Oromoon nuti waan du'aa taaneef
har'a nuti ko nama miliyoona 60 baanni deemna. Miliyoona 60 eessatti guddifna ijoollee keenya. Eessatti kun nuufuun taatu lafti amma jirtu kun. Qabeenya amma jirtu kun nuufuun taatu. Eessa deemti ijoolleen keenya? Kanaaf akka Oromootti nama yoo taate taane ijoollee keenya jennee har'a qabsaa'uu qabna. Abbaa gadaa kolkollee itti deemtu kanas bakka ishiin dhuftetti miila jalaa kuutaati deebisa. Injiru abbaan gadaa barbaachisu. Abbaan gadaa yoo barbaachise Abiyyi Ahmadiin aangoorraa bu'iyyaa jedhuun. Oromoof hin taane immaanaa Oromoo nyaatte, Oromiyaa qabdee hiite, beekaa Oromoo balleessite, balleessaan sii jechuun qaba achirraa kaasani. Malee abbaa gadaa qabattee isa deemtu kana wanti bu'aa qabu waan hin jiraanneefi dhiifama gaa. Walumaa galatti kanan siin jedha chaarjariin na jalaa dhumee jira. Inni madanzajaadha qabattee isa deemti yeroo hundayyuu kana bara. Yeroo lubbuun qabu toftaa wayi opiidoon kaleessumaa kaafteetti nama keenya qabdee gochaa turte kana waan ta'eef ammaaf kanuma siin jedha nagaan naa oola kanarratti baay'isaati waanii jedha.